Hello guys, how are you? Are you fine? I think today we are going to see the basic English skills for beginners. We are focusing on the 8 parts of speech. Those are noun, verb, adjective, adverb, pronoun, conjunction, preposition, and interjection. So this is very basic. I think by basic akuma manni hundee isaarraa ijaaramu Ingiliff asirraa yoo hin jalqabne baay'ee nutti cimuu danda'a waan ta'eef advaansii godhaa deemna waan ta'eef kun yeroo jalqabaati waan ta'eef hundi keessanuu Roosif Akaadaamii sabskiraayib sheer godhaa maatii keenya waliin kun akkana barataa jira isin waliin mana keessatti Ingiliffa barachuu fi qophootaneettanuu guyyaadhaa tokko inni jalqabneerra kanaafuu paartiiwwan Ingiliffaa 8 jiran keessaa hadha tokko irratti xiyyeeffannaa kennina. Noun jechuun maalidha? Maqaa. Verb jechuun xumura yookaan gocha himaa jechuu dandeettan yookaan xumura jennee qabannee bira ta'uu dandeenya. Adjective jechuun immoo maqibsii yookaan maqaa ibsaa jechuudha. Ibsa maqaa jechuu dandeenya. Adverb jechuun gocha himaa jenna. Gocha himaa jechuun adjectiviin kun maa ibsa? Verbii ibsaa jechuudha. Adverbii maa ibsa? Verbii ibsa. Adjectivii maa ibsa? Maqaa kana ibsaa jechuudha. Pronouniin immoo bamaqa. Bamaqa jechuun bakka maqaa ka bu'ee fakkeenyaaf Abbebee yoo jenne hii jennee bakka bu'naa jechuudha. Caaltuu yoo jenne een bakka bu'a? Shii jedhee bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu bamaqaa jechuudha. Conjunctioniin immoo wal qabsiiftuu jechuudha. Kanneen akkamii? And, however, or, neither kan jennee ibsu wal ilaala. Prepositionii hoo? Inni kun immoo durduubee yookaan firoomsee jedhama yeroo baay'ee. Durduubee yookaan firoomsee irra jala. Inni kun yeroo baay'ee iddoo wayii irra gubbaa jala jennee kan ibsudha. Interjection jechuun immoo maalidha? Raajeffannoo jechuudha. Ingiliff eessarraa ijaarama jechuudha? Wantoota 8 kan paartiiwwan Ingiliffaa 8 irraa ijaarama jechuudha. Kana keessaa immoo hadha kan irratti ilaallu maqa or noun. Noun irra ilaallaa jechuudha. So it's a type of what? It's a type of word. Hundinuu maarraa ijaarama jechuudha? Jecha. Kanaafuu kanaan maal jenna jechuudha? Maqaa. Maqaa. So it's a type of what? Word yookaan jecha. Jecharraati maqaa keenya ijaarrannaa jechuudha yookaan argannaa jechuudha. So noun represents what? Maal bakka bu'a jechuudha maqaan? Name of person maqaa namaa ta'uu danda'a. Maqaa idea yookaan yaada ta'uu danda'a. Maqaa iddoo. Maqaa wantoota ta'uu danda'a jechuudha. Maaliin? Noun. From among those 8 parts we are focusing, we are seeing the noun. So noun is a type of what? It represents what? A person, idea, place, and a thing. When we say idea, it is all about waa'ee maalii jechuudha? Waan tuquu yookaan tuquun hin tuqne jechuudha. Wantoota which is not touched or which is not seen. Waan hin dhagine, waan hin tuqne wanta akkasiisan maal jennaan? Idea jenna. Place jechuun immoo iddoodha. Personiin immoo maqaa namootaaf kenninu. Kun immoo wantoota jechuudha. Kanaafuu maqaa kana fakkeenya isaa fudhannu Abbebee jenna. Yoo Abbebee jennu kun maalidha? It is a person. So it is what? Name. Kanaafuu noun jenna. Bed yoo jenna. Fakkeenyaaf sireen maan keessa marraa arganna wantoota jechuudha. Think. Teacher, beauty, kunniin maalidha? Maqaa. They are what? A name. So it is a noun jechuudha. So when we come to the categorization of a noun,
yookaan qoqqoodama maqaatti yoo dhufne we have 5 types of noun. The first one is proper noun. It is a proper noun. The second one is common noun. The third one is collective noun. The fourth one is material noun. The fifth and the last is abstract noun. Kanaaf maqaan kenna meeqa jechuudha? Shan irratti shan irraa ijaarama jechuudha. Proper noun yoo jennu kun waa'ee maaliiti? Individual. Waa'ee individuality yookaan waan qeenxee agarsiisa jechuudha. Qeenxee maqaa qeenxee jechuudha. Fakkeenyaaf Daawit yoo jennu it is a name but it is what? Proper noun. Ethiopia. When we are talking about Ethiopia, it is what? Individual. Individual jechuun wanta qeenxee jechuudha. Ethiopia ala wani biraan jira. Ethiopia illee maqaa isaan kenninaaf jechuudha. It is what? Proper noun jechuudha. Kabra immoo common noun. Common noun. Maqaan kabra common noun jedha. Maqaa waloo jechuudha. Common jechuun student yoo jettu barataa garuu barataan keessa individual jedha. Daawit, Abebee, Caalaa kan jedhan kun eessa keessa dhufa jechuudha. Student common jechuudha. Common walitti qaban student, teacher, committee kan jiru. Isaan kun student, country, biyya jechuudha. Biyya student kan jennu teacher kan jennu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf this is what we call common name. Collective name jechuun maqaa waloos. Collective name and common name garaagarummaa qaba. Collective noun yoo jennu team, committee kan jennee ibsinu. Team, committee wanta grouping kennu tokko jechuudha. Kabraa maalidha? Material noun. Kun maal? Material ibsaa jechuudha. Maqaa material ibsuudha. For example, gold. Gold yoo jennu warqii. Kanaafuu gold isa jalatti ramadama jechuudha. Material jechuudha. Inni shanaffaan immoo abstract noun. Abstract noun kun yeroo baay'ee it is abstract that signifies what? Quality, action and idea. Yeroo baay'ee wantoota tuquu hin dandeenye wanta quality illee action ta'u bakka bu'u tokko fakkeenya relationship yoo jettu it is abstract noun. Abstract noun jechuudha kana tuquu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf relationship, friendship, we are not what we cannot see. What again? Want to condemn on terms is a yellow Ramadan nature, abstract noun nature. Graphic at the name. Martin Kiyagono Kanati, Julia Chawati, Kunimon Barata. Akasmat is in the Manona Castetane, worry about it and live a Camera. Advance which are them now, Ama, part 1. Ingilifa saddeeti keessa noun irratti ilaalaa jirra. Nounii kanaayyuu ganaa qoonne. Proper noun maalidha? Common noun maalidha? Collective noun maalidha? Material noun, abstract noun jennee tokko ilaalla. Kanaafuu haadhaa fi akka jalqabbiitti kana. So we are focusing on the basic English skills or practice. So English as keessaan bahu jechuudha. Paartii saddeet keessaan bahu. Erga paartii saddeet kana fixeen booda gara giraamariitti yookaan seerluga afaan oromootti dhufnaa jechuudha. Seerluga jechuun giraamarii jechuudha. Kana jalqaba fixuu qabna. Kanaafuu gaaffii yoo qabaattane nu dhiyeessaa. Isinii galee? Nu galee. Waa gaaffii biraan gaddanii? Qabna. Asirratti tarii persanii maalidha? Aayidiyaan pileesitingii maalidha? Isinii ibseera. Aayidiyaa akkamiin maqaa ta'a? Idea akkamiin maqaa ta'a? Maqaa keessaa eessa keessa ramadama aayidiyaan? Abstract noun jala ta'a. Fakkeenya as keessaa beauty yoo jennu it is what? Idea. Wanta san tuquu dandeenya beauty waan tokko it is quality. Quality nama tokko yookaan bareedina nama tokko ibsuu dandeenya waan ta'eef idea garuu ibsina malee tuquu yookaan waan sanii ijaan arguu dandeenya. Beauty actually ilaaluu dandeenya garuu tuquu dandeenya. So it's represent this way. Kanaaf gaaffii yoo qabaattane karaa Roosif Akadamii komiitiidhaan nu barreessaa isin jaalladha. Shalom. Roosif Akadamii hojii jalqabeera eegaleera daawwadha.